Kadir haadha manaasaa naafi akka hiikuuf murteessee maxxansee jira. Nagaatti egaa nagaatti aatis nagaatti jiraadhu waan hundaa dubbaturraa waan hundaa nyaachuu wayyaa akkuma jedhu ormi osoo akka alaa ilaalamutti osoo hin taane akka ofii keenyatti jiraachaa turra. Amma garuu anaafati nagaatti atis qofaa kee jiraadhu anis qofaa koon jiraadha jechuunis dhaamsaa fi ergaa dabarsee obboleettii keenya naafiidhaafis dhaame. Egaa bultiin Kadirii fi naafi gidduutti ga'ee guddaa taphataa kan turtan har'a yeroo bultiin isaanii diigame garuu dibbee gammachuu keessan akka dhageessiftan shakkiin tokko hin jiru. Haa ta'u malee bultii jaalalaan kaleessa jiraataa ture har'a garuu olola gidduu isin galchitanii fi akkasumas miidiyaa irratti baatan iyyitaniin bultiin Kadirii fi naafi hiikkatee jira. Innis dhaamsa nagaatti atis jiraadhu anis qofaa kun jiraadha kan jedhuun dhaamsaa fi ergaa isaa dhaammateetu jira. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoo shamarra fuunee hordoftoonni Saaroon Intartimentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayatu jecha egaa guyyaa irraa kanammoo waan addaa ta'e isiniif qabannee dhufne irra jechuudha. Akkuma beekamu obboleessi keenya jaallatamaanii Kadir waamaa yookiis immoo akkuma isin beektan Kadir suuraa sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Abbaan manaa naafi wajjinis kan jiraata turee fi yeroodhaa gara yerootti rakkooleen garaagaraa isa biratti kan mul'atanii fi rakkoowwan sana immoo kallattumaan gara sooshaal miidiyaatti fiduutiin iccitii mana isaa keessaa gadi kan diigu. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee warqee na jala hatte jechuudhaani akkuma kana mucaa arsiidha jedhee arsii guutummaatti kan arrabsee fi haadhas ta'e akkasumallee haadha manaa isaallee sooshaal miidiyaa irratti laayivii irratti ba'ee ulfinaa fi kabaja irraa kan molqaa ture. Dhumarra garuu dhiifama jechuutiin toora sooshaal miidiyaa irratti ba'ee laayiviidhaan dhiifama saba guddaa fi bal'oo uummata arsii dhiifama kan gaafate yoo ta'u, egaa dhiyeenya kana haati Faaxee akkuma isin beektan akkuma nama kamittuu biyya namaatii kan isheen dalagataa turte. Egaa biyya isheen dalagataa turte biyya kabajamtuu fi akkasumallee gatii qaalii keessattis dalagaa kan turte biyya Kuwait keessa kan hojjetaa turte. Egaa akkuma nama kamittuu hojjetattee yeroo isheedhaaf ga'etti immoo carraa gara biyyaa imaluu kan isheen argatte yoo ta'u, egaa akkuma gara biyyaatti imalteen immoo akkuma isin beektan Kadir hojiin isaa ijoollee boolee irraa fuudhuun gara maatiitti raabsuu fi gara mana isaa fuudhee galee yeroodhaaf guyyaa 2-3 sana booddee gara biyyaattis gara maatiittis akka isaan daawwatanii maatii wajjin wal argan kan taasisu. Makiinaa yookiin immoo taaksii dhuunfaa isaatiin kan kana godhu hojii kana gidduu boolee keessa deddeebi'ee kan hojjetu yoo ta'u, egaa haati Faaxees akkuma nama kamittuu gaafa galtu egaa yoo maatiin dhaabatee nama hin eegu yoo ta'e obboleessi kun immoo namoota hedduu waan gargaaruu fi gara isaa bilbilattee kan isheen dhaqxe mana isaas jiraachaa kan turte yoo ta'u, egaa rakkoo isaan gidduutti uumameenis erga araaraan fixame yookiis immoo erga araaraatiin dhumee booddee isaan sana gidduutti sigaa Kadir Faaxee kan rukute yoo ta'u, akka informaashiniin tokko jirutti isaan lachuun haati manaa fi abbaan manaa wal lolanii isaan kana gidduutti immoo haati Faaxee gidduu seente kanneen jedhan jiru. Haa ta'u malee kanneen immoo kallattii biraatiin haasa'anis jiru. Dhugaa isaa garuu isaanii fi warra isaan bukkee jiru sana qofatu beeka. Egaa akkuma haadha Faaxee irraa miidhaan irra ga'e yookiis immoo reebamtee galteeni sana booddee sooshaal miidiyaa irratti erga araaraan xumurtes as baatee isa komachuu fi iccitii mana isaa keessaa kan haasofte yoo ta'u, innis miiraa fi yaada isaa ibsataa kan ture. Haati manaan isaallee qomee haadha Faaxee irraa akka qabduu fi akkasumallee rakkoonis akka jiru. Kadir garuu rakkoon jira ni dhoksee haati Faaxee garuu rakkoo qabdii kan jette himte naafi yoo ta'u, egaa akkuma isin beektanii gidduu kana ajandaa guddaa fi akkasumallee cimaa gandummaatti illee hanga deemutti raawwata. Namoonni gurguddoo fi akkasumallee jaarsoliinis ta'e namoonni bebbeekamoon yaadota bilchaataa qaban dhimma sarratti kan argamanii turanii fi akkasumas araaraan kan turan yoo ta'u, egaa akkuma isin beektan guyyoota kaleessaaf dheengadde gidduutti garuu ajandichi ho'ee akkasumallee quqquuqqaa fi dudubbatamaa kan ture yoo ta'u, egaa aarii sanarraa kan ka'e guyyaa har'aa Kadir toora sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti akkas jechuun kan barreesse nagaatti egaa nagaatti atis nagaadhaan jiraadhu
waan hundaa dubbaturraa waan hundaa nyaatu wayyaa akkuma jedhan sana akka ormii alaa ilaalutti osoo hin taane akka ofii keenyatti jiraachaa turre. Garuu amma jechuudhaan iddoo duwwaa amma oolaata jechuunis kan xumure haadha manaasaa naafii qabatee yookiis immoo sooshaal miidiyaa irrattis kan maxxanse yoo ta'u, egaa nagaatti jedhee akka haadha manaasaa hiikuudhaaf qophaa'es kan maxxansaa ture ifoomsee jira. Egaa haa ta'uyyuu malee as keessatti dhaloonni kallattii garaagaraatiin bultii namaa keessa deemtanii sababa gandummaa fi akkasumallee isheen balleessaan qabdu inni balleessaa qaba, isheen rakkoo qabdi inni immoo rakkoo hin qabu jettanii isaan gidduutti bultii isaanii gidduutti galtanii isheen miskiina inni immoo hamaadha, inni miskiina isheen immoo hamtuudha jechuudhaan olola garaagaraa kan qopheessaa turtanii egaa guyyaa har'aa bultii namaa fi sababa taatanii akka diigamu bultii jaalalaan ijaaramtee fi akkasumallee jijjiiramaa fi tarkaanfii guddaa keessa seentee kan jirtu har'a garuu karaatti hambisuu irratti kan argamtan isin mataa keessanidha. Egaa Kadir nagaa dhaammatee nagaatiin jiraadhus akka jedhee maxxanse egaa gaafa tuttuqqaan bultii keessatti ijaaramee fi bultii keessa jiraate akkasumallee lollistee wantoonni garaagaraa bultii keessa jiraatan bultii keessatti rakkoon ni uumti. Keessattuu bara nuti keessa jiraannu kana keessatti bara dhalli namaa itti akka bineensaa fi akkasumallee akka bineensa waraabessatti wallaalu keessa jirra. Gaafa isin asii bultii namaa tuttuqtan garuu isaan lamaan qofatu mana tokko keessa jiraata. Yookiin ishee miitee yookiin immoo inni yoo ishee miidhe baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu gaafa bultii namaa keessa gallee dubbannu nuti halaala jirra, sooshaal miidiyaa yookiin immoo qilleensarraan jirra. Ollaa sanattis argamuu hin dandeenyu. Kan wajjin ciisanii wajjin kaanii wajjin nyaatanii dhugan garuu haadha manaa fi abbaa manaadha. Gaafa nuti asii jechoota garaagaraa haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti daddarbannu garuu rakkoo hamaatiif akka maatii sana saaxilaa jirru gara du'aatti gara balleessuutti akkasumallee badii biraafis akka saaxilaa jirru dursinee sammuu keenya amansiisuu qabna. Nama tokko hanga gaafa wajjin jiraattee baatee wajjin hin galtu yoo ta'e gidduu galtee dubbachuun rakkisaadha. Sanaafuu furmaanni jiru kallattiitti walitti dhufuu fi akkasumallee tokkummeessuu yaaduu fi xiinxaluu akkasumallee gara hojiitti kan isaan lacheen gar tokkotti furuun barbaachisaadha. Osoo amma Kadir aaree obboleetti keenya balleesse bor garuu ashaangullitti bochaa fi akkasumallee ispiikeriitiin biyya finarraa kan hafe faayidaa tokko goonuuf hin qabnu. Nus kan torbe tokko yookiin torbe lamaata. Akkasumallee yoo isheen immoo isa balleessitellee akkasuma. Kanaaf osoo bultii namaa keessatti of eeggannee dubbii dubbannuu fi haasaa haasofnuu keessatti of eeggannee barbaachisaadha. Egaa obboleessi keenya Kadir haadha manaasaa akka hiike yookiis immoo akka hiikuudhaaf qophaa'e toora sooshaal miidiyaa irratti maxxanseetu jira. Egaa akkuma kana erga dubbii tuttuqtanis obboleetti keenya kanaafis furmaata soquu fi barbaaduun isinirra jira. Sababiin isaa akkuma aarii keessa galeen namni kun miira hamaatiif saaxilamee obboleetti keenya irrattis akka rakkoo hin geessifneef isin jenna. Nagaatiin dura hanga ammaatti kan isin wajjin ture Nasaroon Entertainment irraa laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadha.